Wachiiftuu paartii badhaadhinaa fi itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa obbo Girmaa'ee Shiixilaa haleellaa irratti raawwateen ajjeefamuun gabaafame. Qondaala olaanaa paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jiru kataan obbo Girmaa'ee Shiixilaa ka ajjeefaman naannoo Amaaraa godina Kaaba Shawaatti walga'ii irratti hirmaatanii deebi'aa wayita turanittidha. Isaan wajjinis namootni biroo 5 ajjeefamaniiru. Kana hordofuunis ministeerri muummee Abiy Ahmed miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii isaanii obbo Girmaa'ee Shiixilaa ajjeefamuu isaaniin gaddatti dhaga'ame karaa waajjira isaanii ergaa dabarsaniin ibsanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed kanneen yaadaan mo'achuu hin dandeenyetu lubbuu obboleessa keenya Girmaa'ee Shiixilaa butanii jechuun kan yaadaan adda ta'e hunda qawweedhaan amansiisuuf ka'uun fiixee finxaalessummaatii jechuun ajjechaa kana balaaleffataniiru. Dabaluunis obbo Girmaan bakka dhalatanii guddatan gooltonni finxaaleeyyii ta'an gocha sukkanneessaa fi badaa raawwataniin finxaalessummaa yeroon falminee yoo balleessine malee gara wal fixuutti akka nu geessu agarsiistuu guddaadha jedhaniiru. Paartii badhaadhinaa fi damee paartichaa naannoo Amaaraa keessatti qondaala olaanaa kataan obbo Girmaa'ee Shiixilaa irratti ajjechaa raawwateef qaamni gaafatamaan eenyu akka ta'e ifatti wanti barame hin jiru. BBC'n naannoo Amaaraa fi mootummaa federaalaa irraa waa'ee haleellaa kanaa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin taasise hin milkoofne. Gama kaaniin pirezidantootni naannolee Itoophiyaa 9 fi bulchiinsota magaalaa 2 har'a erga waraana kaaba Itoophiyaatii yeroo jalqabaaf gara naannoo Tigraayitti imalanii jiru. Pirezidantootni naannolee kun bulchiinsa Tigraay waliin marii taasisaniin buqqaatota gara iddoo isaaniitti deebisuu, dhimma hidhattoota Amaaraan naannolee Tigraay qabamanii jiranii akkasumas iddoowwan loltuuwwan Eertiraa ammallee badii raawwachaa jiran irratti mari'ataniiru. Dhimmoonni kunneen marii araaraa kana dura taasifameen furmaata kanneen hin argatiin hafanidha. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana irratti boru gabaasa bal'aa qabannee dhiyaanna. Amma immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa Itoophiyaan dhimma hidhaa Abbayyaa irratti Masriif Sudaan waliin mariitti deebi'uuf qophii ta'uu ibsite. Ittaanaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kataan ambaasaadar Misgaanuu Argaaw gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa US kataan Maayik Hamar wajjin wal arguun Itoophiyaan marii kanatti deebi'uuf fedhii qabaachuu ishee ibsanii jiru. Ambaasaadar Misgaanuun Itoophiyaan gamtaa Afrikaa jalatti marii biyyoota 3 gidduutti gaggeeffamu deebistee eegaluuf qophiidha jechuu isaanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fuula Tiwiitara isaa gubbaatti barreesseera. Maqaan taphataa beekamaa lammii Biraazil seenaa kubbaa miilaa keessatti yeroo hunda yaadatamu Peelee hiika jechootaa keessatti dabalame. Jechi Peelee jedhu hiika adda yookaan gita kan hin qabne jedhu qabaata. Afaan Poorchugaaliin kitaabni galmee jechootaa barreeffame Miisheels jedhuu fi Biraazil keessatti baay'ee jaalatamu maxxansa isaa onlaayiniitti Peelee akka maqiibsa haaraa tokkotti hiika jechootaatti dabalee jira. Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa doorsisa Kooriyaan kaabaa boombii niwukileeraatiin isaan irratti uumtu qolachuuf waliigaltee haaraa ijaaran. Waashingtan doonii waraanaa boombii niwukileeraa hidhateen sabmariin Kooriyaa kibbaatti bobbaasti. Akkasumas Ameerikaan opereeshinii niwukileeraa karoorsuu keessatti Kooriyaa kibbaa ni hirmaachifti. Odeessaaleen gaggabaaboon haganuma. Mariin nagaa bakka buutota mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa odola Zaanzibaaritti eegalame guyyaa 3ffaaf itti fufee ooleera. Marii miidiyaaleef cufaa ta'ee gaggeeffamaa jiru kanarraa odeeffannoo haaraa hedduu argachuun dhibaa ta'us guyyoota 3 darban bakka buutotni qaamolee lameen ajandaawwan ijoo marii adda baasuu irratti hojjechaa akka jiran BBC'n maddeen amanamoo irraa iyyafatee jira. Waayillikoo Zalaalam Taaddasaa dhimma kanatti itti dhiyaate hordofuuf guyyaa kaleessaa garasitti malee jira. Wanti hagammaa beeknu maalii jedhee bilbilaan dubbiseen ture. Tole Galaana Galatoomii mariin kun guyyaa 3ffaa isaatii kan gaggeeffamaa jiru jechuudha. Mariin kun mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti fuula fuulatti yeroo gaggeeffamu kan jalqabaa ta'uu isaati. Mariin kun cufaattidha kan gaggeeffamaa jiru bakka qaamoleen lamaanii fi biyyoonni isaanii mari'achiisan akka qaama 3ffaatti argamanitti jechuudha. Miidiyaalee hagammaatti waan hin eeyyamamneef odeeffannoo argachuun baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Maddeen waa'ee maree kanaa itti dhiyeenya qabanii fi keessa beekan tokko irraatii kan hin odeeffadhe. Erga marichi jalqabee reefu guyyaa 3dha. Qaamoleen lamaan guyyoota 3 darban kana waa'ee maalii haasaa akka jiran wanti beekamu jira. Keessa akkan odeeffadhetti guyyoota darban kana keessa kan irratti mari'ataa turanii ajandaawwan yookaan dhimmoota irratti mari'atan adda baasaadha kan isaan turanii. Jalqaba seera tumatanii seerota marii sana irratti hojiirra ooluu qaban jechuudha. Odeeffannoo
baasuu yookaan kennuu dhiisuu wajjiniitiinis wal qabatu ni jira. Guyyoota darban akka waliigalaatti mata duree kamirratti mari'atanii irratti akka wal ta'uu danda'an qaacessuu irrattidha kan isaan turanii. Mari'achuu qofa osoo hin taane irratti wal falmuunis ni jira. Ajandaan marii ta'uu qaba ta'uu hin qabu kan jedhu irrattis wal falmiin akkasumas waliin dubbiin gaggeeffamaa akka turedha kaniin maddeen amanamoorraatii dhagahuu danda'e. As mariin kun itti fufee gaggeeffameera. Wal ta'uu isaanii fi wal ta'uu dhiisuun isaanii wanti barame hin jiru jechuudha. Mata dureewwan marii taasisuuf kanneen irratti wal falmaa turan irratti jechuudha. Mariin kun jalqaba ni gaggeeffama jedhamee kan karoorfamee ture haga xumura ji'a kanaatti ture. Garuu yeroo dabalataa gaafachuu akka danda'u maddeen amanamoon irraatii odeeffachuu danda'eera. Hayyee waa'ee marii kanaa ilaalchisee qaamoleen adda addaa mariin kun akka milkaa'u qaamoleen mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo fuulaa fuulatti wal arganii marii araara buusuudhaaf gargaaru gochuu akka danda'an dhiibbaa gochaa yaalii gochaa turan baay'ee ta'uu danda'u. Amma qaamni marii kana gaafatamummaa fudhatee dursaa jiru eenyu akka ta'e baramee jira. Akkuma kaastee Ameerikaa fi akkasumas biyyoonni Awurooppaa tokko akka isaan karaa nagaa xumuraniif dhiibbaa gochaa turaniiru. Mariin kun erga jalqabees yookaan waliin taa'uuf erga walii galanis akka deeggarsa gochaa jiran odeeffadheen jira Ameerikaa mayyuu dabalatee jechuudha. Adda durummaatiin garuu marii kana kan qindeessaa jiruu fi gaggeessaa jiru Norway fi Keeniyaa akka ta'e iyyaafadheen jira jechuudha. Kanaan dura mariin tokko Keeniyaatti qabamee ture. Inni osoo milkaa'eetiin hafee Keeniyaa yeroo sanas shoora olaanaa bahataa akka turte odeeffadheen jira mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo walitti fiduutiif jechuudha. Ammas adda durummaatiin gahee ishee akka bahataa jirtu dhaga'ee jira. Biyyi Tanzaaniyaa odola Zaanzibaar irratti haa gaggeeffamu malee biyyi Tanzaaniyaa kun maricha dursuunis ta'e wanta biraa gochuutiin akka gahee biraa hin qabne dhaga'een jira. Garuu hosti gochuu yookaan bakka kennitee fi bakka marii taateeti kan isaaniin tajaajilaa jirtu jechuudha. Amma dura ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ka ta'e Kumsaa Dirribaa yookaan Jaalmarroo BBC wajjin gaaffiif deebii taasiseen Keeniyaatti mariin inni jalqabaa fuulaa fuulatti hooggantootni yookaan bakka buutotni irratti wal argu jedhame Keeniyaatti akka turee fi sunituu milkaa'een akka hafe ibsee ture. Akkamittiin mariin inni lammataa kun gara Taanzaaniyaa malee bakka buutotnis achitti argamuu danda'an? Tole odeeffannoon qabu Tanzaaniyaan marii kana ni keessummeessiti garuu jaarsummaatiin keessa hin jirtu. Qaamoleen marii kana dursa yookaan qindeessaa turanii qaamolee lamaaniif filannoo dhiyeessanii jiru. Biyyoota adda addaa jechuudha bakka itti mariin kun gaggeeffamu isaan keessaati warri waraana bilisummaa Oromoos Tanzaaniyaa odola Zaanzibaar kan akka filatan dhagahee hin jira. Sababni isaa immoo odolli Zaanzibaar kun Tanzaaniyaa keessa taate ofiin of bulchiti. Dabalataatiin odola nagaa qabeetti taate tasgabbii guddaa qabdu akka taatedha kan hin dhagahee tokko gama nageenyaatiin inni lammaffaan immoo hidhata siyaasaa yookaan loogii gama mootummaattis gama hidhattootaattis looguu kan hin dandeenye hidhata qaama kamiyyuu kan hin qabne akka taatedha kan hin dhagahe jechuudha. Filannoo sirriidha jedhamte akka fudhatamtedha kan hin dhagahe. Hayyee Zalaalam gara Taanzaaniyaa kan imaltan guyyaa kaleessaati. Tarii kaleessaa qabee haga har'aatti wanti taajjabde Zaanzibaar kanatti wanti taajjabde Taanzaaniyaattis yoo ta'e wanna marii araaraa kanaa waliin qabanne waan muraasa yoo nuti. Tole kaleessa gara galgala yeroo Zaanzibar geenyu akka biyya kanaatti hojiin hin jiru ture ayyaana irra turanii ayyaanni kun immoo guyyaa tokkummaa yookaan Union Day jedhameeti kan kabajamu akka Tanzaaniyaa guutuutti jechuudha. Guyyaan kun waggaa 59ffaasaadha kan isaan kabajanii gaggeessitoonni lamaan maaliif walitti dhufnee biyya tokko hin taanu yaada jedhurraatiin waggaa 59 dura jechuudha. Tokko godhanii Tangaanikaa fi Zaanzibaar kanarraa walitti fidanii biyya Tanzaaniyaa jedhamtu kana moggaasuun pirezidaantii waliigalaa immoo Juulius Nyerere godhanii akka filataniin dhagahe guyyaa kanatu kabajama jechuudha. Guyyaan kun Tanzaaniyaa keessattis ta'e Zaanzibaar keessattis akka malee akka kabajamuu fi guyyaa seena qabeessa akka ta'e namoota adda addaarraatis odeeffadheera. Guyyaan tokkummaa yeroo biyya kanatti kabajamaa jirutti qaamoleen lamaan mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoos garaagarummaa keenya yaadaan furraa gama jedhuutiin odola Zaanzibaar kanarratti marii gaggeessaa jiru jechuudha. Hayyee Zalaalam Taaddasa gabaasa nuun geesseef ulfaadhu nagaan ture. Nagaan ture Galaana. Asumaan odeessattaan uttincaa waraana Sudaan torbe lammaffaa qabatee dhiyeessuun lammiileen biyyoota addunyaa garaagaraa 10,000tti lakkaa'aman gara Itoophiyaatti baqataa jiru. Waraana sababa jeneraalonni aangoo dhuunfachuuf jecha eegalaniin biyyattiin yaaddoof dhiphina hamaa keessa kuftee jirti. Lammiileen biyyoota garaagaraas lola Sudaan kana baqachuun karaa Matammaa Itoophiyaa galaa jiru. Namoota hagamiitu dhufaa jira jechuun kantiibaa magaalaa Matammaa Yohaannis Habtee dubbisneerra.
42 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ሀገራት ዜጎች እየገቡ ነው ያለው እስካሁን ባለው ሁኔታ። ለሚሊዮን ብዮታ 40 haga 42 ta'an galaa jiru. Lakkoofsi isaanii hagas jechuu garuu hin danda'u. Lammiileen biyyoota Afrikaa biroo kan Awurooppaa fi giddugala bahaa Itoophiyaa irraan gara biyya isaanii kanneen deemuu barbaadantu galaa jira. Baay'inaan lammiilee Tarkiidha. Kan Arab Emirates, Saudii, Ingilizii fa'is jiru. Jalqabarraa badaa hin turre. Guyyaa 3 darban garuu namoonni 20 haga 30 ta'an galaa jiru. Gaafa galan sakatta'iinsa daangaaf gumuruukaa xumuruun booda. Akkasumas qorannoo fayyaa ni taasisu. Sana booda qaamoleen nageenyaa, raayyaa ittisaa fi poolisiin federaalaa Matammaa Yohaannis irraa haga Gondaritti faana bu'ee nageenya isaanii tiksa. Warreen hojjettoota imbasii ta'an waajjirri isaanii konkolaataa fidaafi. Kanneen biroof garuu bulchiinsi magaalaa baasii fi taaksii qopheesseera. Hoteelonni tajaajila gatiidhuma wal fakkaataan kennaa jiru. Warreen asiin galan baay'een isaanii Itoophiyaa akka ce'umsaatti fayyadamaa jiru. Waajjira sakatta'iinsi daangaa taasifamutti dhiibbaan hojii baay'ateera. Kana dura nama 100 waliin keessummeessan ture. Amma garuu guyyaatti nama 1000 ol ta'eera. Hojjettoonni sa'aatii idilee isaaniin alatti tajaajilaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa garuu baay'een galaan jiran. Yoo kan dhufan tahee fi eeyyama seera qabeessa paaspoortii fa'i qabu taanaan rakkoo malee galu akkuma lammiilee kaanii. Yoo eeyyama kan hin qabne tahe ammoo galmaa'anii iddoo dhaloota isaaniitti ergamu malee gargaarsi addaan ni taasifamu. Garuu hamma yoonaa lammiin Itoophiyaas dhufe nuun mudanne. Lammii biyya kamiyyuu kan eeyyama seera qabeessummaa qabu hunda galchaa jirra. Kana boodas kanneen golgaltummaa gaafachuun dhufan yoo jiraatan keessummeessuuf fedhiis qabna. Gara hojiittis galaa jirra. Gama biraan Sudaan kibbaa lola Sudaan keessatti taasifamu gara nagaatti fiduuf yaalii taasisaa jirtuun waliigalteen dhukaasa dhaabuu kamisaarraa raawwatu haga dilbataatti akka turuuf yaada dhiyaateef humni Rapid Support Force deebii akka hin kennineef himte. Ministeerri Hajaalaa Deng Daawudeng gaaffii dhiyeessaniif Jeneraal Hamdaan Dagaaloo hamma yoonaa deebii akka hin kennineefi garuu abdiin akka eegaa jiran himan. Proposal content yaani dhiyeessine waan lama qabata. Inni jalqabaa dhukaasni qaamota wal waraanan gidduutti gaggeeffamu akka dhaabatudha. Kanaanis lammiileen biyyoota kaanii akka ba'anii fi balballi gargaarsa namoomaa magaalaa Kaartuumitti akka banamu namoonni nyaataa fi tajaajila hospitaalaa akka argatan gaafata. Inni lammataa immoo egaa qaamoti wal waraanan lamaan fuula fuulatti akka haasa'an barbaada. Keessumaa bakka buutonni isaanii yoo argan waraanni ni jalqaba. Garuu haasaan siyaasaa immoo nagaa buusuuf gargaara. Jeneraal Buraan yaada keenya fudhachuu isaaniif galateeffachaa Jeneraal Daagaloodhaafis yaada wal fakkaataa ergineerra. Gaaffii keenyaaf deebii ni kennaa jennee abdanna. Tarkaanfiin qabatamaan akka taasifamu gaafanna. Kana immoo qaamoti lama yoo walitti dhufan malee raawwachuu hin dandeenyu. Adeemsi kun hooggantoota fi uummata Sudaaniin kan taasifamu ta'uu qaba. Yeroo lola Sudaan kibbaa irra deddeebiin Juubaa dhufee rakkoo keenya nagaan akka hiiknu nu mari'achiisaa ture. Sababiinis shakkinuuf hin jiru. Inni sababii nu amanneef hin qabu. Waan nuyi gochuuf yaalaa jiru hundi obbulummaan akka raawwatamudha. Kanaan dura Jeneraal Dagaaloo fi Buraan fa'itu nagaa keenya akka deefannu nu gargaare. Egaa fayyadamuun amansiisuuf gara mariitti isaan fiduuf yaalla. Tapha Piriimeer Liigii murteessaa ta'ee fi baay'ee eegamaa ture. Liigicha dursaa jiru Arsenaalii fi lammaffaarra ka jiru Maanchestar Siitii gidduutti eda galgala dirree Siitii Etihaaditti gaggeeffame. Siitiin olaantummaa taphaas fudhatee 4-1 injifateera. Amma Maanchestar Siitiin taphni lama osoo isaa hafuu qabxii 73 qabatee lammaffaarra jira. Arsenaal ammoo qabxii 75 ammayyuu fiixee liigichaarra jira. Leenjistootni kilaboota lamaanii tapha booda yaada kennaniin leenjisaan Siitii Pep Gaardiyoolaa hiree waancaa liigichaa harka keenya galfannee yeroo jedhan leenjisaan Arsenaal Arteettaan ammoo gareen jabaan mo'ateeraa jedhe. Arteettaan taphicha akka yaadanitti to'achuu dhabu dubbate. Indaalli isaa ifa. Gareen inni jabaan mo'ateera. Tarii ga'umsa isaanii isa olaanaa irratti argamu. Keessumaa boqonnaa dura nuti ga'umsa keenya isa dhugaatti dhiyaannee iyyuu hin turre. Yeroo kun ta'ummoo garaagartummaan nu jidduu jiru itti ni bal'ate. Daqiiqawwan jalqabaa 30 wantoota murteessoo masaanuu jabaa waliin yoo morkattu gochuu qabdu hin goone dorgomaan turre. Kubbaa qabatanii fuulduratti adeemuu fi taphichi waan barbaadu hubachuu hin raawwanne. Kanaaf ammoo adabamneerra. Inumaayyuu kana caalaa adabamuu malle. Amma hunda dura hamilee taphattoota keenyaa kaasuu qabna. Garee adda ta'e wajjin morkii waan godhaniif jajjabeessuu qabna. Kana ni beeku. Garuu ammoo nutis garee addaati. Har'a garuu ga'umsa addaa taphicha injifachuun barbaadu bira ga'uu hin dandeenye. Hanqinni garee Arsenaal inni ijoon maal ture? Tapha kana akkuma taphoota kaanii ilaale moo xiyyeeffannoo addaatti kenneera? Taphattootni osoo sodaa Siitii qabu turanii jedhamee gaaffii gaafatameef Arteettaan akkas jedhe. Akkuma jette tapha kana addatti ilaaluuf yaallee ture. Garuu ammoo wanta yaaddee raawwachuu yeroo hanqattuu fi isaan dursanii yeroo goolii sitti lakkoofsisanii wanta hanga ammaatti asiin si ga'e ilaaluu qabda. Amma dura wantoonni raawwachaa as geenye jiru. Garuu isaanis yoo ta'e wabii siif hin taane. Amma deebinee of ilaallee wanta gochuu malle hubannee tapha itti aanutti ceena.
waan sodaatan natti fakkaatu. Rakkoon isaa haalli tapha ittiin jalqabnetu homaa nu gargaaruu hin dandeenye. Taphicha akka feenitti of harka galfachuu hin dandeenye. Isaanis baay'ee jaboo turan. Tapha galgalaarraa Arsenaal maal barate gaaffii jedhuuf ammoo inni jalqabaa dhugaa jiru fudhachuudha. Kun fuula duratti adeemuuf daandii isa sirriidha. Har'a isaan nu caala gaarii turan. Injifachuun ni malaaf ka jedhu fudhachuu qabna. Nuti ga'umsa injifatu nagarsiifne ispoortii keessatti dadhabina ofii amanuun gaariidhas jedhe. Tapha kana duuba waancaa liigichaa injifachuuf maal gochuutu barbaachisa jedhamnaan Arteettaan ani hin beeku jedhee taphattootni isaa tapha edaan miidhamuu kaasee hamilee isaanii kaasuun wanta